Ashamaar kafunee hordoftoota kiyyan irra kunuu qophiin teenyataa irraa wanni qabadde isinii dhiyaadden koodii moobaayila keessan qofatti galchuudhaan infoormeeshinii biyya teessanii fi infoormeeshinii isinii teessanii fi infoormeeshinii moobaayila teessanii koodii itti isin agarsiistu jechuudha. Koodii kana moobaayila hundaafuu eegaa moodeela kanaa moodeela kanaa lakkiisanii Samsingiidha, Huaweiidha, iPhoneii bakka kana hunda osoo hin jedhin jechaadha. Arra waa hunda irratti moobaayila hunda irratti jechaadha. MTKdha, Ispiriindamii maqaa moobaayiluma divaayizii hundaa'u jechaadha. Siimis Itiyoo Telekoom irraa eegalee ilaanga Safarii Telekoomii fi waa hundaa'u jechuudha. Akkaataa itti wal quunnamsisanii fi akkaataa itti walirratti hidhanii fi akkaataa itti kool haggodhan jechuudha. Kanneen qabadde isinii dhiyaadhuun ta'an hanga xumura qophiitii yaadatti na waliin turaan afeerraa tiyyan kunooga eegaa hordoftootaa fi caqastoota kiyyan kanneen chaanaala kanaaf haadhee taatan ammoo sabiskiraayib gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaan na deeggaraa wal jabeessuun aadaa keenya akkuma ta'an koodiilee baay'ee tokko jechuudhaan koodii tanaas eessaa argattan yoo jettan asuma fagoo isiniin geessu. Asuma na duukaa bu'aa. Koodii tana bakka ittiin isin irraa argattan Play Store seentan jalqaba irratti Play Store amma gaa Play Store barbaadaan jira. Play Store wow Play Store mee asuma keessatti yaa'u kunoo mata duree gubbaatti dinaa dhufee jira Play Store'n cuqaasaa jechaadha. Amma Play Store fuula jalqabaa irratti akkaataa kanaan kan isiniif dhufu ta'a. Play Store akkaawuntii Google banattanii jennaan kanuma awutomaatikaalumaadhaan isiniif ol banamu jechuudha. Amma gaa as keessatti USSD code secret code jennaan secret code jechaadha. Secret code yaa'u kunoo kanuma gubbara dhufe kana mi'aa cuqaasnu amma gaa kanneen appilikeeshinii hedduudha jechuudha. Appilikeeshinii baay'ee danuu jechuudha. Kanneen as keessa nu dhufu ammaaf kanneen isin garsiisuu barbaade appilikeeshinii mobile secret codes tips hacks yoo kana jechaadha. Amma install godheetiin jiran amma gaa isin banii isiniin jechuudha. Appilikeeshinii kana buufattan jechaadha. Appilikeeshinii kana yeroo buufattan jechuudha. Kunoo anammaan Wi-Fi anamma gaa open jennaa banee jira jechaadha. Isin ammoo install jee akka isinii fidu hordoftootaa fi caqastoota kiyya ni beektan. Warroottan sooshaal miidiyaadhaaf haaraan ta'an jechuudha. Amma opening godhan amma appilikeeshinii kana seenuudhaaf jechaadha. Amma appilikeeshinichi jechuun seetaappii isin bansiisuu ni qaba. Seetaappii moo gootan amma gaa next godhaatuma asirra isin fide jechuudha. Amma asirra isin fide secret codes jedha. Secret code tana keessa seentan amma gaa kunoo viidiyoo qaxxaamuraatiin dhaabbifee jira eskeeppiin gochaa jira. Isinis waanuma nan gurguutanii jechuudha hordoftoota biyya. Yoo offline yoo taatan illee rakkoon qabu waan kana isinii hojjetu ta'e jechuudha. Amma Samsingii kajoo kana amma fakkeenyaaf ilaallu kunoo urjii gootee riqicha gootee duwwaa gisee gootee riqichatti deebiste display IMEI number jedha. IMEI numberii display sii godha jechuudha. Amma akkasuma duwwaa torbee gootee immoo absorption jedhanii jira jechuudha. Absorption rate or SAR value isaa device gubbatti display godhee akkasii mul'isu ta'a jechuudha. Display current storage information jedha. Kalendara itti ilaaltu jechuudha. Google Play Service itti ilaaltu kunooti koodiin hedduudha baay'ee danuudha jechuudha. Koodiilee kanneen as keessaa argattanii
itti fayyadamuu dandeessu. Egaa akka namni hundi haa baru kanaan itti rakkachuu nafti jechuudha. Cheenji piin jaamala amma fakkeenyaaf moobaayil sensiingiidha jechuudha. Piin koodii jijjiiruudhaaf amma seetingii yoo beeku baatte jechuudha. Seetingii yoo beeku baatte haala kanaan kan hojjettu jechuudha. Haala kanaan yoo hojjette jechuudha. Haala kanaan yoo hojjette akka ajaa'ibaatti si milkeessu jechuudha. Fuuteettee appilikeeshiniitti gizee ilaalteetu sii gala. Bakka kanarraan appilikeeshina hedduu takka qabannee isinii dhiyaannee jirra. Egaa har'aaf kunoo keessanii qabannee jiraannee kunoo kana Motoroolaa jira, Samsungii jira, Maaster Kooppii Moobaayil, LG, Nookiyaa, Biluu, OnePlus. Egaa moobaayilonni hedduu gosoota moobaayil hunda kan of keessaa qabu jechuudha. Kan amma hatta egaa hanga Googilitti illee kan isin agarsiisu ta'a. Amma mee Googil kanaas waliin haa ilaallu jechuudha. Dispilee nambar moobaayil Googil jedhamtu ta'uu dhufte jechuudha. Isin waa'ee Googil warroottan fayyadamtaniifis koodiin isin deektiivii fi aktiivitti gootan akkaataan isin wanta itti gootan jechuudha. Akkaataan meeshaa keessan gurguraa walitti dabarfatan as keessatti akka ajaa'ibaatti isiniif tarreeffamee jira ni argattu jechuudha. Dabalataan ammas kaantirii koorsi kan jedhamu isaan jechuudha. Device information kan jedhullee waan bakka appilikeeshina haalaan bareedaadha. Appilikeeshina amma fakkeenyaaf Itoophiyaadhaan jira. Kaantirii koorsi kan jedhu saniin filee amma Itoophiyaadhaan jira. Itoophiyaan amma fakkeenyaaf Itoophiyaan ammas keessa hin jirtu jechaadha. Saniifuu bakka kamiin dhaqa akkaataa Itoophiyaan haa dhuftuuf waan ta'an gochuu qabu jira ture. Wanta sun sireessiniif hin ajaa'ibne. Egaa hordoftoota keenya moobaayil tiriiks kan jedhamu amma ni jirti. Annaan faaktis akkaataa moobaayilaa kana bakka gaayidii moobaayilaa jechuudha. How to back up on your Android phone kan jedhu isanirraa eegale jechuudha. Control your laptop waa'ee social media waa'ee teknoolojii jechuudha. Waa'ee deviceota garaagaraa akkaataa unlock patternii akkaataa patternii itti bantu kunoo sii kaa'ee jira. Akkaataa koodii adda addaati jechuudha. Egaa bakka hordoftoota kiyya kan kanarra caalchisee bakka isinitti qaalaan odeessuun beektu jedhee waan adda jechaadha. Amma bakka akkanatti ilaaltanii moobaayillee yeroo bitattan gaariidha jedheetii yaada. Warroottan amma moobaayila fakkaattii fidanii gurguranii fi kanaaf akka isin hin shawwanne har'aaf appilikeeshinii qabadde isinii dhiyaata. Kunoo akkuma argitan kan suuraa isaa gubbaatti argitan kana kunuuti jechaadha. Kunoo isa kana jechaadha. Akka isaan maal inni qaasaa jiru kana jechaadha. Appilikeeshinii kanarraa akka waan hedduu takka birattan abdii guddaan qaban. Egaa kanneen chaanaala fatiif haaraa taatan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun na jajjabeessaa. Wal cinaa haa dhaabbannu walaa jajjabeessuun dhaamsa koo kan ta'u ta'a. Waan dhaggeeffattaniif waan na hordoftaniif baay'ee tokko galatoomaa. Horaa bulaa.